Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ayyaana Arafaa fayyadachuun ergaa baggeessanii dabarsanii jiru. Duudhaalee lamaan waqtii Arafaa yaadataman Itoophiyaa badhaatee ijaaruu fi barbaachisoodha jedhan. Ayyaanni Arafaa ayyaana wareegamni itti yaadatamu kan jedhan Dr. Abiy Nabiyyuu Ibraahim mucaa isaanii Ismaa'eel fedhii isaaniitiin uumaaf wareeguu fi kutannoo isaanii itti agarsiisan ta'uu seeranii jiru. Mucaa ofii uumaaf wareeguu caalaa ajajamuus kennaanis hin jiru jedhu. Biyyi kan ijaaramtu wareegamaan wanta jaallatu wareeguunis jedhanii jiru. Biyya jechuun dhaloota duraa dhaloota itti aanuu fi wareegamaa kan kaffalu ta'uu eeruun Nabiyyuu Ibraahim mucaa isaanii wareegamaaf dhiyeessuu isaaniitiin bakka isaa oolaa wareegamaa Allaarraa argataniiru jedhu. Wareega biraa argachuu fi wareegama kaffaluun barbaachisaa ta'us kaasanii jiru. Dhaloota biyya isaa fi wareegama kan uumu dhaloota dursee biyya isaaf wareegame ta'uu kan kaasan Dr. Abiy abbootii fi haadholiin duraanii biyya isaanii fi wareegama kaffaluu yaadachiisuun wareegama isaanii fi gatii isaanii waaqarraa fi seenaarraa argatu jedhu. Lafarraa garuu mindaa wareegama isaanii madaaluu kan hin argamne ta'uu eeruun mindaan lubbuu madaaluu waan hin jirreef jedhu. Mindaa isaanii kan fudhatu nuyi kan jedhan Dr. Abiy mindaa keenyas dhaloonni itti aanu ni fudhata jedhu. Addaamii fi waan jannataa erga ba'anii booda bara dheeraa fi addaan ba'anii jiraataniiru jedhu. Kan wal argan guyyaa Arafaati jechuun Arafaan ayyaana namoonni addaan ba'an itti wal argan ta'us ibsanii jiru. Namoonni sababa garaagaraan addaan ba'uu danda'u. Wanti gaddisiisaan addaan ba'anii hafuudha jedhu. Ilaalcha komii fi seenaan darbee addaan ba'uun addaan nu baasuu danda'a kan jedhan Dr. Abiy haa ta'u malee ijoollee biyya tokkoo waan taaneef addaan ba'anii hafuu osoo hin taane akka Addaamii fi waan daandii walitti nu fidu nu barbaachisa jedhanii jiru. Daandii walitti nu fidu marii biyyoolessaati. Marii biyyoolessaa waltajjii itti yaadonni fi fedhiin keenya itti wal arganii jedhu. Waltajjii nagaa qabeessa tokko isa tokko itti hubatuu fi tokko yaada isa kan biroo hubachiisu ta'us ibsanii jiru.